والتانيتي قولا شنشوزة تكياني بنا ni qabna isaan kan qabna mafirraa qabna kaisaa warran warbaad jiru akka baarkana ba isaan makanaa'u naati waltaanee qaqqablee ishee haggeessitee kanaaf makkaa'in hojii teenya osoo olleen bullee dalaynaa je itti fuftii hojiin teenya duubatti hin deebitu sodaa baar sodaa nama kan hundaa hin qabnu mucaas beekaatiin gadhiisee mucaas waliin hin gadhiiseef isaan qaqqabuufi mucaa'uu gadhiisee makkaa'in nageetee jedhanii haa ashamaa harka fuune jirra jirtu isin jecha hordoftoota fi daawwattoota keenya jirra jirtu daawwattootaa fi hordoftoota keenya maal qabattee dhuftee jechuun keessan hin oolamu har'aan tana gaa wanni niin qabadhee dhufe naa fi makkaa'in waan irra waliin turre quba qabdanii gartee waan waliin dalagaa turrees ammaan tana akka gartee nama nagala achi garagalu fakkeesseeti haasa'u jira qilleensa irratti fakkeessee haasa'u jira ananillee hojii teenyatti deebinaa maallaqnummaan san yoo itti nu dabalame itti deebina naan jee hojii teenya makkaa'in kanumaafuu eegumaan isa biraa akkas naan jee isa biraa deeme viidiyoo takka gartee ta biraa qilleensa irratti maree gadhiise ani garagaleetiin jira jee viidiyoo gadhiise kanumaafuu hordoftoota fi daawwattoota keenya itti bilbileetiin makkaa'in garagaluun isaa dhugaadha moo dhugaamii dhugaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya makkaa'in gama kiyya deebi'uu isaa gama kiyya jiraachuu isaa asirratti laaltanii ittiin bilbilaa hoggaan telefoonatti bilbile waan inni jiru hawliin laalluta nafaana tura waan inni jiru hawliin laalluta. Haloo. Hawaan makkaayi. Ana najjaashiti ati yellaa dalagaa teenyatti deebinaa hojii teenya ni dalaynaa jetteetti gartee naan jettee achi garagaltee viidiyooteetiin arkeeti hunoogaa ana najjaashi hay maal jetta kaa'oo ijoolleen kaasee sootuma olii jallaa lola maaltu dhufee aboo ati hay boo dalagaan harka balleeytee ati ummanni nu barbaadu jiranii guyyaa meeqa akkana magaalaa keessa baaniiti nu barbaadanii hunoo najjaasha garre halaanatti kanatti wal guurratanii deemu jiran baarfaanii ijoollee Mahammad hunda fudhatee nama hunda fudhatee akka nu barbaadu jiraate jara nu barbaadu jiru kana akkanatti gartee hunjarri jara nagayaati jettee asii wanneetti ati waan nagayaati Kode janani jara kana ubatte tuman ma urba indalla kide jadi harana gaya ti bawang to bitu wadane jara kam to harana gaya ti bawang to bitu badawa makkae ati dalaga difte isan sodatte mo mali koy sodasani qabda malif Roma akala na bol tekira wang to wali tumbo sikis polu rol to ara setol wi sudahin ara ko pada dijari ki ara ditolu ara atille kara kana inshallah atima gaafa kappanoite atin kappanoite dipita na agar ke dipita agar tumale ne nanu on taw au dipita na agar ke inshallah no kolsa duwati dalagama dage intaltin waan jechaa jirtu ni beekta intalti ammakkaa'in ana ammakkaa'in ammana na dhufteeti kaamera keenyatti dhufne malee intalti kayya ammakkaa'in nageessi waan hin godhi jeensan hin goone ammakkaa'in jechaa jirti intalti hundi. Akkaan jee. Najjaashumaa takka walajjii qaaboo dubbii ni tolchina. Wanni jiru tolumaan ta'eeti. Lula kana booda tolumaan dhufa. Ati jara kana wajjin waliin taatee ishee jara kanaa nakkiin si geessisiisa. Jaruma kanaa muureetti gartee sheekaa wajjin wal taasisnee jaruma kanaa sheekaa wajjin wal isin taasisiisa. Biyya teeti sheekaa wajjin jara kana fuudhee sheeka bira geessee akka ishiin sheekaa walumaan taasisiisa. Barakkijo akki jaan amma baarfaan waan jechaa jiran ittiin dhageenye fatiyaan hundi qilleensa irraa waan jechaa jiran akki jaan ammakkaa'in kun yaadni isaan hungallee inni nu haayinaa jechaa jiran
kaayina makkaa'in kaayina akkamit garagalee waan duraan hojjechaa jiran akkamit garagalee dhaga'in dubbii namaatti fi haa ta'u akkanaan dhaga'in jarumaa fi sheekaa wal taasisifneetti yaa'ii kan akka dhaabanii ni qabnaa isaan khilaafii deemu kun dhaabamee nagaa amma isaan ni qabnaami naafisii godhatan naafisii wal ta'ee wal taaneetti godha sansuutatti kiyaanee finna. Ni qabna isaan kan qabna mafirraa qabna kan isaan warreen barbaadu jiru akka baarkana baa. Isaanuma kana unaati wal taanee qaqqablee kee haggeessitee haa isaa wajjin yaa'ii tana dhaabaa inni jiini yaa'ii tanarra haa gorsu itti geessina kumaa takka yaadin kaa'ee shakkin sittiin dhufee yeruma kana qabna wajjin. Wanti jirriima feene sit dhufneetti sheekan nu geessita sheekan geessita yerumaa haa namicha geessitee haa yaa'ii tana dhaabaa nagaan tattaa waan kana birraa dhiisaa jetti dalagaa irra fakkaa'u akka dalagaa nagaa qabbanan dalagaa isaanii dalagatan shukula namaa seeruu baasanii akka dalagatan haa godhu. Sheetichi akkas haa godhu isaan ni qabne jechuun mana feete. Ni qabnaa naafisii qaba naafisii sana wal dituu kanan fadhinati naafeetee wal dinne ta'ii miti nama yeroo duruu hojjonna ta'e wal taanee waa hundi hojii daleena akkuma taan daleenetti hojii daleena wal taanee. Khabarnaa beekti ni dalaynaa hojii tana qabbaneessitee jeetiin barammaan hojii tana qabbaneessitee jarri kunis ammakkaa'in waan inni irraa garagale kan nuun gallee jechaa jiran ammakkaa'in kun jechaa jiran ammakkaa'in na kaa'ineen jechuun jiraati nan kaa'inne bakka sanatti hojiitti deebinee ettee miree qaamma. Wanni qabbaneesseef yaa'ii jettee bani aadan nuti yaa'ii godhaa ooluun gaarii miti. Jaruma yaa'ii godhu kanaa hojii akka qabbaneessu. Boleetii tartiiba godhaa naafatti wal dinne rakkoodha naafatti wal taaneeti yeruma kanaa fuudhee. Amma osoo olleen bulle egaa osoo olleen bulle dhage egaa amma eega kanatti hojiitti deebinee eegeetti amma osoo olleen bulle irratti dalaynee jira kana jarri beeytee ammaan tana wanni usaniif isaan yaa ammaa nu qabuudha yaa ammaa nu qabuu fi nu jala jiranii tan amma. Osoo isaan nu qabne isaan masa nu qabne amma sheeka bira geessina kaa ni qabna fatiyaan ni qabnaami. Ni qabne. Waltaaneeti maa hundaafuu waan hundaafuu naafatti yoo waltaane yeroo yaala waltaane naafatti waan hunda abaltuu danda'u naafisi. Naafisi. Waltaane waan hin tolchine hin qabu. Ni tolchinu waan dalagaa teenya hunda itti fufna dalagaa teenya. Waltaana naafetti wal ta'uu hin dinnu beektee ni beektaa ta'uu naafii sirra namni hojii nyaata hin jiru namni biraa hundi ni kijibaniiti. Jara kanaaf wajjin qabna gamaa gama naa'uu nagayaan. Nagayaan hojii teenya dhiisan nagayaan nu tuquu baatanii hojii teenya waan feene haa dalaynu nuti waan feene haa dalaynu naafeeti haa dalagannu haa nu dhiisanii ni qaqqabnaa ijoollee sheeyxaana tana ni hiinaa. Kaan itti fixuu deemu dubbii kana karaa bareedaadhaan asummaan qoftiin karaatiin hin miidhamne. Asummaan qoftiin jajjastee keessaa utaaltee galtee. Akka sheenii aaree fitinaan waa rungooti. Hordoftootaa fi daawwattoota keenya akkuma laaltanii gartan ammakkaa'in hojii teenya osoo olleen bullee dalaynaa jee itti fuftii hojiin teenya duubatti hin deebitu sodaa nama kana hundaa hin qabnu mucaas beekaatiin gaddiisee mucaas waliin hin gaddiiseef isaan qaqqabuu fi mucaa'uu gaddiisee ammakkaa'in nageetee jedhanii haa deemanii dhufanii najjaash qabnaa. Waliin taane jaanii haana dhufanii jeetiin akkas godhe ammakkaa'in awwaa ammakkaa'e jiraadhu wallaayati leenca akkam leenca maaliif dhiira gartee dhiira kaayoo isaan dabsine ta'uu isaa ammakkaa'e dhiira kaayoo waan itti hin dabsine ta'uu isaa arraan argee hunoo warreen gaa ammakkaa'in garagalee jira ammakkaa'in leencaa bagarabbis islaamaysee jettaniis ammakkaa'in biddeena keenya isa dhiibnaa jechaa jira hunoo kaameraa duwwannaan jechaa jira amma osoo inni kaameraa waan qabneen mareen malaal. Kaameraa kuban qabu ani kaameraa kaadheetiin itti bilbilee irraa maree ammakkaa'ee iccitiin jirtu tanaaf isa hedduu jirtu hunoo tana
dhugaan jirtus tanuma naaf inni wanni addaan nu baasa takka hin jirtu nuti hojiin teenya itti fufti Bahar hin sodaannu Mahammad hin sodaannu Khadiir hin sodaannu nuti nama tokko gartee nama tokko fittiis hin dhiibnu bifti itti nama firraa dhorkan bifa hedduudha lolaanis akkaataa ammaan dura isaan goones ni beekan isaan kun hundi tokko tokkotti ni beekanii sodaa isaanii osoo hin ta'in nuti imma isaan kana wanni kalee fideen gadda usneef yeroo gabaabduu keessatti hojiin teenya itti fuftee jirti waan godhu yaanus asirratti miidiyaa kanarratti hin dubbadhu amma immoo dhugaa jirtu amma qaayinis duraan gartee shakkii keessa na galchee shakkii sanii irraan tana irraa fitadheetiin jira kanumaafuu waan tana booda nuti isinii qabannee dhufnuun waan ajaa'ibaa dalagu jirraa yoo xiqqaate guyyaa lamaatti keessatti yoo gam xiqqaate guyyaa lamaatti keessatti yoo feene nuti sa'aatii 24 keessatti waan feene godhuu dandeenya abbaa feenes qabuuf yaana nuti bifa itti nama biraa qabnu amma qaayin akkas jechuun san bifa itti gartee namoota biraa ittiin qabnu saniif san dalage malee nagee teetii miti amma qaayinis nagee teetii miti karaa nagayaa deebi'eetii miti kanumaafuu tarkaanfii fudhachuuf yaana naaf amma qaayin waliin taane tarkaanfii fudhachuu yaana daawwattoota keenya waan itti qabannee isin dhufnu tabooda tarkaanfii tamaalii jechuun keessan oolan tarkaanfii sanis numaaf beekaa asirratti hin dubbannu eeguma tarkaanfii fudhannee isin garsiifna kanumaafuu salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuun isin